Akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. ሚሊዮን የስድብ ያህል ስለሆነ እርሶን ካላስከፋውት ይሄንን ሽልማቴን መመለስ ፈልጋለሁ። ለሚመጣ ሁሉ እቀበላለሁ። Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya deebinee dhufnee jirra. Kanaaf subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa akkuma baratame jechuudha. Har'a oduulee lama qabadhee isinii kan dhufedha. Jalqaba irratti oduu irraa haasofnu waa'ee wal dhabdee TPLF yoo ta'u, lammaffaa irratti immoo Leenjisaa Gammadoo maaliif badhaasa dide kan jedhullee irraa kan dubbannu ta'a waan ta'eef isin immoo subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Jalqaba irratti kan irraa dubbannu waa'ee wal dhabdee TPLF jechuudha. Akkuma beekamu TPLF garee lamatti wal qoodanii jiranii. Garee Dabratsiyoonii fi garee Geetaachoo Raddaati. Kanaaf amma kanuma akkuma kanaan dura jechuudha maal jedhaa turanii TPLF jechuudha beekamtii keenya kan duraanii nu deebi'uu qaba. Beekamtiin keenya kanaan dura nurraa ka'e sun nu deebi'uu qaba jedhu gaafii gaafatanii. Boordiin filannoo Itoophiyaa immoo beekamtii kan dura qabdan isiniin deebisu. Akka boordii akka beekamtii kanaan dura qabdan isiniin deebisu. Akka ganaa paartii haarawaatti galmooftanii seera akkas jedhu hin jiru, hin tumannee seera akkas jedhu hin qabnu waan ta'eedhaaf akka waan paartii haarawaatti galmaa'uu qabdanii kan jedhu jechuudha. Kanaan wal qabatee jechuudha gareen Dabratsiyoon kun wanti akkanaa gonkumaayyuu ta'uu hin danda'u. Nuti immoo waltajjii yookaan immoo konferansii yaa'ii kan jedhamu kana jechuudha geggeeffachuu keenya hin dhiifnu jechuudhaan dhiibee itti deemaa ture. Dhiibee itti deemaa ture immoo waltajjii taa'ee jira jechuudha. Kanarratti immoo gareen Geetaachoo Raddaa immoo hin barbaadu. Wanni kun yeroo ammaa kanatti hin barbaachisu. Wanni kun immoo ummata Tigraay miidhamanii bu'aan inni fidu yeroo ammaa kanatti hin jiru. Miidhaa inni fidutu caala kan jedhu jechuudha. Gareen Geetaachoo Raddaa dideetiniin keessaa bahe jechuudha. Kanaan wal qabatee mootummaan ibsa baasee jira jechuudha. Ibsi mootummaa federaalaa immoo kan inni jedhu TPLF yeroo gara yerootitti jechuudha waliigaltee Viktooriyaa sharafaa deemuun amma ifatti waliigaltee Viktooriyaa kana cabsuu isaa agarsiisa waan ta'eef kanaan boodatti wanni hafe hin jiru. Isa dhumaatirra gahee jira. Kanaafuu beekamtiin nuti kenninuuf tokkollee hin jiru kan jedhudha. Gara biraatiin immoo mootummaan yeroo Tigraay maal jedheera hiriirri deeggarsallee haa ta'u hiriirri mormii tokkollee Tigraay keessatti ba'uu hin qabu waan jedhu kaasee jira jechuudha. Waa'een Tigraay baay'ee jajjabaataa dhufe jechuudha. Uummata Tigraay ammallee deebisee yeroo lammaffaatii fi gatii kafalchiisinaa wanni jedhamu baay'ee shakkara fiixirra gahee jira jechuudha. Uummanni Tigraay ammallee rakkoo hamaa keessa galuuf akkuma deemutti namatti agarsiisa. Kun immoo baay'ee hammaataa kan dhufedha jechuudha. Akeekkachiifni gamaa gamanaa walitti cufee akka carraa ta'ee dhiibbaa kana keessa mootummaa federaalaa keessa gara taanaan garee Geetaachoo Raddaa deeggara waan ta'eedhaaf warri kuttatu dhufaa. Warri kuttatan keessatti immoo nafsee namaatti badaa, nafsee qabeenyatti badaa. Badiin kan duraa caalaa hamaa ta'e uumamuu danda'ame jedhameetu eeggama. Kanaaf immoo kana waan ta'u jala buuneetiin hordofnee kan isinii gabaafnu ta'a jechuudha. Oduun jalqaba irratti qabu isa kana subscribe, share, like, comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha jechuudha. Itti aanee jechuudha guyyaa kaleessa akkuma beekamu atileetonni keenya galanii jiran jechuudha. Akkuma isaan galaniin simannaan guddaan godhameefii jira jechuudha. Simannaa kanaan jechuudha atileetonni keenya badhaasa adda addaa jechuudha. Inni warqii argate aga miliyoona 7tti badhaafamanii jiranii hunduu jechuudha. Kan miliyoona 4 badhaafamillee 3 badhaafamillee jira. Garuu walumaa galatti kanaa miti kan irraa dubbachuu dhufne jechuudha. Kan dubbii miidiyaadhaa fi
sooshaal miidiyaa kanarratti dubbii ijoo kan ta'e waa'ee Leenjisaa Gammadooti jechuudha. Leenjisaa Gammadoodhaaf jechuudha badhaasa miliyoona 2tu kennamee fi Leenjisaa Gammadoon immoo badhaasa kana hin fudhu kan jedhudha jechuudha. Maaliif badhaasa kana hin fudhanne kan jedhu gaafa deebi'ee miidiyaa adda addaa irratti gaafatamu jechuudha. Kanaan duratti jechuudha akka wal mormiin jirutti fi nullee akkuma leenjistoonni akkuma leenjisaa sanii akkuma fiigaa saniitti qixxee warra fiiguu sanii argachuu qabna kan jedhu mormiin akka ka'ee fi dhumarratti immoo qixxee fiigaa odoo hin taane walakkaa argachuu irratti akka walii galamedha. Sunillee yeroo yeroodhaan kabajamu akka dide kan inni kaasa jechuudha. Sunillee yeroo yeroon akka hin kabajamnee fi yeroo yeroodhaan caccabaa kan dhufee fi ka ammaa immoo walakkaa sanii gaditti illee kan bu'ee fi ani immoo warqii kan argamsiisee meedaaliyaa birallee kan argamsiisee akkasumallee dippiloomaa kan argamsiisee kanaan durallee immoo mindaa tokko malee jechuudha biyya kanaaf tajaajilaa ture. Kanaafi sagalee warra kaawwaniif ta'uu qaba. Riskii jiru hundaa waan natti dhufu hundaa fudheetiniin warra kaaniif sagalee ta'uu qaba kan jedhu dubbatee garuu immoo deebi'ee dhumarratti dhiifama kan gaafate Salaworq Zawudee dhiifama gaafatee jira waan kanaaf jechuudha. Kanaafuu kun kana fakkaata dhugatti yoo ilaalamu eega kanaan duratti wanti kun kan jiraatu ta'e jechuudha. Yoo diqqaate jechuudha akkuma isaan dura walii galteedhaan walakkaa jedhamu san walakkaa sanii gaditti bu'uu hin qabu. Gara biraatiin immoo nama kana qarshii qofa otoo hin taane hamma kana eega inni hojjete silaa beekamtillee taatu kennamuufii qaba jechuudha. Akkaataa nagaa ta'a ulfaadhaa sabiskiraayib sheer laayik kooment gochuu hin dagatina.